Inni kaleessa nu gargaara irras nu wajjin jira. Ameen haleluuyaa. Inni baroota darbeen wajjin ta'e barruu isaa irratti nu baate irras nu wajjin jira. Ameen ameen. Ameen haleluuyaa. Beeksisa bukkee harka qabiitii nagaan Waaqayyo siif haa ta'uudha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Nagaa kan namaaf laatu Waaqayyoodha. Yaada keenya qalbii keenya hundumaa deeffannee yeroo qabnu wajjin deemnee gooftaa kana faarfannaadhaan gooftaa kana hin kadhanna. Faarfannaadhaan. Faarfattoonni nagaa siin gaafatu. Warri nagaa taatan harka keessan ol kaasaa. Warri ani nagaadha. Waaqni kun nagaa naalaatiirra. Warri jettanii
Ameen ameen. Warri dhageessanii harka keessa lachuu ol kaasa. Ameen ameen. Haleluuyaa. Inni jiru inni jiraatu Yesus Kristos nu wajjin jira Yesus gooftaan. Ameen haleluuyaa.